Bulchiinsi magaalaa Finfinnee raayyaa ittisa biyyaa fi lammiilee qe'ee isaanirraa buqqaaniif sagantaa galii sassaabuu qopheesseera. Saganticha irratti muummeen ministiiraa doktar Abiy Ahimad, kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee dabalatee aanga'oonni olaanaa federaalaa fi magaalaa, abbootiin amantaa akkasumas abbootiin qabeenyaa irratti hirmaataniiru. Itoophiyaan har'a bilisaa borus ni bilisoomti kan jedhan muummeen ministiiraa doktar Abiy Ahimad, Itoophiyaan ammas qoramaa kan jirtu hanga humna isheetii jedhaniiru. ኢትዮጵያን ማንበርከክ ኢትዮጵያን ማፍረስ ይቻላል ብለው የተነሱ ኃይሎች humnoonni Itoophiyaa jilbeenfachiisuu diiguun ni danda'amaa jedhanii ka'an nuti ummata nagaa qabeessa waan taaneef maaliif akkasiin biyyaaf ummata keenya miidhuuf wal qabatanii ka'uu kan jedhu gaaffiin keessa kiyyatti kan uumamu ta'us Itoophiyaan kan qoramte hanguma humna isheeti kan biraa osoo ta'ee hangana hin qoramu. Propaagandaadhaan nu qoran Finfinneen marfamteetti diigamteetti bahaniiru Keeniyaa Jibuutii jiru eessaniiruu jechaa turan oduudhaan hin bittinnoofnu addaan nu baasuuf carraaqii guddaa taasisaa jiru irra caalaa tokkoomnee itti agarsiifna. Diinonni ishee propaagandaa adda addaa fi olola sobaa hojii isaanii taasifatanii adda baasuuf ka'anis akka hin milkoofne fidha muummeen ministeeraa doktar Abiy Ahimad kan ibsan. አሁን ሀገራችንን በብዙ መልኩ በኢኮኖሚ በዲፕሎማሲ በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ amma biyya keenya haala adda addaan dinagdeen diploomasiin propaagandaa miidiyaatiin akkasuma humnoota lafarraatiin osoo asiin baatanii galtanii jechaa humnoonni gorsan ida'amanii irree Itoophiyaa tokkoomeen ni mo'amu. Humni Itoophiyaa diiguuf waltumse Itoophiyaa liqimsuuf ka'e fagootti osoo hin taane dhihootti waraanamee diigee kufee Itoophiyaan lalistee alaabaan ishee ol ka'ee yeroon ilaallu ni dhufa. Biyya bilisoomte dhalootaaf dabarsuuf kan barbaadu lammiin Itoophiyaa kamuu wanta danda'u hundaan biyya isaa eeguu akka qabus hubachiisaniiru. ሰዎች ህይወታቸውን ገብረው እኛን የሚያፈርሱን ከሆነ ህይወታችንን ገብረን ኢትዮጵያን እናቆያታለን. namoonni lubbuu isaanii wareeganii kan nu diigan yoo ta'e lubbuu keenya wareegnee Itoophiyaan ni tursiisna. Har'a walgahuun keessan sirriidha. Wanta gaariif walgeessaniitu waltajjii amma irra jirruun kan gaaffii gaafatu jiraachuu hin qabu, kan deebii deebisuus hin jiru. Daawwataa fi taphataan adda ba'uu hin qabu. Tokkoon Itoophiyaa kan biyya isaa jaalatu, kan dhalootaaf biyya bilisoomte dabarsuu barbaadu maallaqa kan qabu, maallaqa isaan, beekumsa kan qabu, beekumsa isaan, humna kan qabu, humna isaatiin tokkoon namaa naannawaa fi biyya isaa eegee Itoophiyaa ceesisuuf itti gaafatamummaan itti dhaga'amee irree tokkoomeen nageenya keenya eegsisuu duula nutti duulame mo'uuf waliin akka dhaabbannuuf akka kanaan duraa gaafataa qofaa osoo hin taane dhimma ariifataa amma jiruuf deebii akka kennitaniifiin adaraa isiniin jechuu barbaada. Waqtichi biyyaaf wareegamni guddaan kan itti kanfalamuudha kan jedhan muummeen ministeeraa doktar Abiy Ahimad, wareegamichi Itoophiyaa gara nageenya maluufitti kan ceesisuudhas jedhaniiru. አርሶ አደር ሳይደክም እጁ ሳይቆሽሽ እንደማይዘራው እንደማያርሰው እንደማያጭደው ሁሉ qonnaan bulaan osoo hin dadhabiin harki isaa osoo hin xuraa'in akkuma facaasuu fi haamaa hunda biyya guddoo Itoophiyaa bilisummaan tursiisuuf wareegamni kaffalamuun dirqama. Wareegama sana kanfaluuf Itoophiyaanonni hunduu qophaa'oo ta'uu qabu. Fuula dura keenya qormaanni ajaa'ibaa jira. Qormaanni kun gatii kaffalchiisuu kanfalchiisees Itoophiyaa gara badhaadhinaa isheef maluutti gara nageenyaatti ni ceesisa.